This is Tigray students family. Karabirati, Then round up. Between the Baise olisiku la farrat innu mosikera wateti taqumahu talo makana kut yarresga iddoti bu argebu rafi gasira kina dum gasita esi darabati tidene kubachuni injira biyalati tisiba monda tinu asambunu ngodacha Ofi Finfinneetti haalli qilleensaa akka kanaa ka amma mudate kanaa mudatee hin beekaa ta'e waan hordoftan yoo qabaatan amma dura. Kana noto kofi fonta ini rono kalmi meteorologi jedhamu daarekteroonni tokko isaan biratti kennu achitti jira biiroon isa keenya saantu kana hordofaa yaa ta'u malee inni uumama haalli kun rajileessan gara jimmaatitti kan uumamu jimmaati gara liqa oromiyaa achitti baay'ee hin uumama haalli kun iddoo biyya uumaatitti uumama. Inni amma magaalaa Finfinnee keessatti mudate kuni guyyoota itti fufuu danda'a guyyootaaf raagni jiru yoo quba qabaatan isumaan yoo nu ibsitan. Jechuun kun amma yeroo tokko uumameeti ganama amma inni uumama san booda waggaa bubbeen bubbisee yookaan immoo gizee aduu ufee isa kana hin bittinneessaa ni bada. Haala kana gaa yeroodhaan hordofuudha foorkaastii godhuudha fi waa'ee hurree kana rakkina jedhu saayinsiin akkasitti kan ibsu. Maatiin ijoolleen isaanii dhaabbilee barnoota olaanoo naannoo Tigraay keessa jiran sagalee isaanii dhagaan jiru nageenyi isaanii nu yaaddes jechuun iyyachaa jiran guyyaarraa yuunivarsiitii Maqalee irraa barattoonni lakkoofsi isaanii BBC nammaatiin qulqulleeffatiin naannoo Afar keessan gar Finfinnee dhufaa jiran raagaa argatte maatiin maqaan isaa akka dhahamni gaafate tokko haala ilmi isaa yuunivarsiitii Aksum jiru quba hin qabnee fi yaaddoo keessa jiru BBC'tti. እኛ ጭንቀት ውስጥ ነው ያለነው እንደውም ወላጆች ተሰባስበን እንሄድ ወደ ከሰ ጅራ እንማዩ ማቲን ወልቲ ቀበምኔ ገረዳንጋ ዳንኔ ጆሌ ኬኛ ፍኔ ዴብነ ጀዴ አኑሶቺ ኤገሌን ቱሬ ማቲ ሄዱን ፈዳ ቀባ ገሩ አሞ ኮሬን ከናፉ እንዳይ ሃላን ሶቹ አጅራ ማቲ ፊ ሆገንቶታ ሚኒስቴር ዳብሌ በርኖታ ኦላኖ ወሊንስ ማሪያቻ ጅራ ኦብሳን ኤጋ ጅራ ሀራ ገልገላ በረቶትን ኩሙ ተኮታ እንገሉ ጀደማ ሶቺን ኤገሌራ አማፍ ገሩ Maqalee irraa qofa naannoo Tigraay keessa yuunivarsiitiileen akka Adigraat, Aksum, Raayaa fi kaanis jiru sagalee ijoollee keenyaan dhageenyu fakkeenyaaf ilmi koo Aksum jira sagalee isaallee ergan dhagahee ji'aa oli garuu maaltu jira kana gidduutti guyyaa 20 yookaan 15 dura karaa fannoo diimaa nu qunnamsiisaa turan kallattiin dubbisuu baannus ergaan naguma jedhu nu qaqqabeera kana achi wanti beeknu homtuun jiru naguma waan jedhu ni dhageenya ani amma nagaa akka ta'u keessi koo natti hima garuu yuunivarsiitiileen kuusaa nyaataa isaanii yoo fixan waraanaan gamatti beelli isaan miidha beelaan qabate ammoo dhibee dhufutu na yaachisa. Director Communication Minister Science fi dhaabbilee barnoota olaanoo Adde Amelwork Isqeel ministerichi sochii nageen barattoota eegsisuu fi dhufanitti deebisuu hojjechaa jiru BBC timti. Ministerichi wantoota hojjechaa jira maatiin waan baay'ee godhan ministerichi dhaabbilee idil addunyaa waliin nageen barattoota eegsisuu fi wanti hedduun hojjetam har'aasii barattoonni ba'aa jiru fuulduraatti ibs guututti ilaannaa jette. Maatiin barattoota guyyoota duraa wajjir dhaabbata biyyoota gamtoomanii damee Itoophiyaa gaafatama hafuudhat jedhanii ba'uun hiriira geessan. Dhaggeeffattoota namoota gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii atileetiksiin addunyaa Rikaardii Latasambat Gidee ragaasiseef jitokoon dura atileetiin Sifaan Haasanii fi atileet Latasambat Gidee guyyoota lam keessatti Rikaardii fageenya meetira 10 fooyyessanii hadurraa ga'iin turuunii arrifaatti ibsama. Latasambat Rikaardii Sifaan Haasan guyyoota lama caalaa don turini sekoondii 5 fooyyessitee Rikaardichi dhuunfatte.
Meeroon Hadeeroon barreessituu Itoophiyaa ka duraan barreeffama Afrikaa jalaatti dhaabbata beekamaa Keen Praayis jedhamuun badhaafamti taate. Meeroon badhaas kan argachuun alaatti filatamuu isii baay'ee gammachiisu BBC'tti himte. Badhaas doolaa 13,000 argatte. Barkan qof keessatti lammiileen nagaa 1,600 ol Afgaanistaan keessatti ajjeefaman jedhu gabaasni haaraan UN baas. Lakkoofsi kun ammallee kan caala dabaluu danda'a soda jedhu UN'n qabdu. Mootummaan Afgaanistaan waggoota dheeraa fi garee Talibaan lolaa turte. Gareen kun yeroo ammaa kutaalee biyyattii hedduu to'attee jirti. Tuniziyaatti hiriirri uummata hordofee pireezidantiin biyyattii ministeera muummee aangoorra kaasee paarlamaan yeroo hojii isaa dhaabuu murteesse. Lammiileen biyyattii mootummaan COVID-19 to'achuu dadhabuu isaatiif muufachuu kalee hiriirra mormii dhageessisee poolisii waliin walitti bu'an. Naannoon Amaaraa ammaas namni danda'u hundi humnoota TPLF haleelluu fi gara waraanaatti akka duulu waamicha dhiyeesse. Pireezidantiin naannoo Amaaraa obbo Aganyaa'u Tashaggar kalee waamicha taasisan jechuun inni itti fayyadame miidiyaa hawaasa gubbaatti qeeq kaase. Magaalaa Finfinnee keessalleetti dargaggoonni raayyaa ittisa biyyaatti akka makaman waamichi godhama. Galaana Balaayee gabaas qaba. Waraanni humnoota Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti ji'oota 8 oliif gaggeeffamaa ture. Loltootni mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay keessaa erga ba'anii booda naannolee Amaaraa fi Affaar keessattis babal'achaa jira. Guyyaa dilbataa pireezidantiin naannoo Amaaraa obbo Aganyaa'u Tashaagar yeroo lammataaf namni duuluu danda'u hundi akka duulu waamicha godhaniiru. Obbo Aganyaa'u dargaggoonni duuluu danda'an hundi duula wabii jireenya ofii kabachiisuutii jedhaniin kanaaf guyyaa har'aarraa eegalanii akka gara dirree waraanaatti duulan gaafatan. Meeshaa waraanaa mootummaa kanneen hidhatan dhuunfaadhaan kan hidhatanii fi dargaggoonni dirqama kana ba'uuf dandeettii qaban hundi guyyaa boruurraa eegalanii akka duulan jechuun ibsan. Lafi Amaaraa wayyaaneetti qoree akka ta'u goona kallattii kamiinuu socho'uu hin danda'an hunduu sadarkaa jiruun of qindeessuu qaba gara adda waraanaattis duuluu qabaa jedhan. Obbo Tashaagar gamkaaniin dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa ergaa tibbana Tiwiitara isaanii irratti barreessaniin humnoonni Tigraay injifachaa jiraachuu himan. Dahannoowwan waraanaa jajjaboon qobboo addi arqaayii fi cawbarra turan diigamaniiru jedhan. Obbo Geetaachoon humnoonni Tigraay kibba naannoo Tigraayitti lafa yeroo waraanaan dura to'annoo isaanii jala turan bira darbanii lafa naannoo Amaaraa jala jiran qabachaa jiru. Obbo Aganyaa'u ibsa dilbata hundi akka duulu itti gaafatan keessatti jechi ummatni kun diina ummata Amaaraatii fi kan Itoophiyaati jechuun ibsan miidiyaa hawaasaa gubbaatti jecha duguuggaa sanyiif kakaasuu jedhamu qeeqni isa mudateera. Obbo Aganyaa'u ibsa san keessatti ummatni Tigraay obboleessa keenya, ummatni Tigraay hundi diina keenya gamaagama jedhu hin qabnu jechuunis dubbataniiru. Dubbiidhuma isaanii kanas Tiwiitara gubbaatti qoodanii jiru. የትግራይ ህዝብ ወንድማችን ነው ትግሬ የሆነ ሁሉ ጠላት ነው የሚል ግምገማ የለን። አሁንም ይሄ ግምገማችን ummatni Tigraay obboleessa keenya Tigreen hundi diina gamaagama jedhu hin qabnu. Gamagamni keenya kun hin jijjiiramne dhugaadha. Ummatni Tigraay daa'imaa haga jaarsaa propaagandaa wayyaaneen dogoggorfamee raayyaa isaa keenya waraaneera. Ammas humna addaa fi milshaa Amaaraa waraanaa jira. Ammas raayyaa keenya waraanaa jira. Kun garuu ummata Tigraay guutummaatti bakka ni bu'a gamaagama jedhu hin qabnu. Ammallee haa ta'u malee haadholiin Tigraay gochaa isaanii kanarraa akka of qusatan ni gorsina. Ummatni Tigraay gochaa isaa kanarraa akka of qusatu gorsina. Ijoollee isaa waraanatti bobbaasurraa of qusachuu qaba. ከዚህ ተግባሩ እንዲታቀው እንመክራለን። ልጆቹን ወደ ጦርነት ከማሰለፍ መታቀም መቻል አለበት። Oduudhuma kanaan wal qabatuun kantiibaa itti aantuun magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebees dargaggoonni magaalaa Finfinnee akkuma dargaggoota naannolee Itoophiyaa biroo raayyaa ittisa biyyaatti akka makaman waamicha dhiyaateef deebii saffisaa akka kennan gaafachuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Waraan humnoota Tigraay waliin godhamuu fi kutaalee biyyattii adda addaa keessatti dargaggoonni akka duulan waamichi dhiyaatee duulaa jiru. Oromiyaa keessatti duul kanaa fi raayyaa ittisa biyyaatti makamanii akka duulan waamichi dhiyaateef dargaggoonni fedhiin makamaa jira jedhee mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa. Hoogganaa waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Balchaa dubbifne. Uummanni Oromoo dhimma nageenya biyya kanaatiif ijaarsa sirnaa biyya kanaatiif humna raayyaa ittisa biyyaa cimsuudhaaf waamicha akka biyyaatti godhame daangaa hanga daangaatti dargaggeessi Oromoo hunduu hirmaannaa gochaati jira. Nutis qooda keenya ba'aa jirra akka Oromootti. Haga ammaa dargaggoota gamitti galmaa'e? Dargaggeessa lakkoofsaan ammana jedhee kaasuu hin danda'u garuu dargaggeessi godinootaaf magaalota hunda keessa jiru mari'atee amanee walamansiisee ofiisaatii hirmaannaa gochaati kan inni jiru. Riippoortiin qabnu bakka hundarrattu hirmaannaan akka jiruu fi dargaggeessi waamicha
biyyi gootee deebii kennaa akka jiru kan qabnu ragaan lakkoofsaan ragaa kana jedhu lakkoofsamma kanaan qabu amma ammaatti lakkoofsamma kanatu galmaa'ee amma kanatti hirmaate kan jedhu hin qabu. Inni abbaa calalli irra jiru inni kun hojii keessoo karaa humna ittisa biyyaatiin ulaagaa taa'een calalliin kan geggeeffamu waan ta'eef humna calallii sana geggeessu ragaa sana kan qabu malee ragaa isaa lakkoofsaan hin qabu garuu hirmaannaa gochaati kan jiru. Bakka tokko tokkotti dargaggoonni sodaa qabaachuu himanii namoota dirqisiisanii jedhanii namoonni ba'an kun ka galmaan kun dirqi moo fedhii isaanii? Biyya kana keessatti raayyaa ittisa biyyaatiif hirmaattu jedhanii dirqisiisuun yoo har'a dhiisii kanaan durayyuu yeroo adda addaa waamichi godhamaati kan inni ture waamicha godhamaa ture sanarratti namni fedhii isaatiin kan inni galmaa'u fedhii isaatiinis kan inni hiriiruudhaaf qophaa'u kanarraa kan hafe dirqii wanti jedhamu tokkoyyuu hin jiru dirqisiisuudhaanis namaan dhaqiitii lubbuu kee kennechuun hin danda'amu kan deemamuuf birmadummaa biyyaa kabachiisuudhaaf humna shororkeessaa kana harkaan fudhatee olaantummaa seenaa mirkaneessuuf leenjiitu sarara jiraata dursee leenjiidha leenjii gala leenjii galuuf immoo qophaa'ummaatu barbaachisa qophaa'ummaa isaa duwwaatu hin taane immoo ulaagaan mataan isaas jira raayyaan ittisa biyyaa ulaagaa ittiin humna ofiisaatti filatu qaba ulaagaa sana hunda nama guuteedha kan filatamu galmaa'u isaa duwwaadhaan nu deema miti kan fedhii kan dirqiidhaan deemsisan dhiisiti fedhiidhaan iyyuu ulaagaadhaan kan inni filatamu. Fedhiidhaan deemanii jette ammoo namoonni garii akka haasaa jiranitti dargaggoonni leenjii kanaaf yookiin duul kanaaf yaamaa jiranii kan walii guuraa jiranii namoota umriin isaanii hin ga'inii jedhan leenjiif yookiin waraan deemuuf ijoollee jedhan namoota umriin isaanii 18 hin ga'inii jedhan. Waan akkasii ta'uu hin danda'u kan hin jechaa jiru namni umuriin isaa hin ga'e umuriin madaallii keessaa tokkodha. Akka biyyaattis balaaleffataa kan jiru humni shororkeessaan kun daa'ima umuriin isaanii waraanaan hin ga'inii fi jaarsolii umuriin isaanii waraanaas hin malle hiriirsaa jira jenneeti balaaleffataa kan jiru mootummaan kanarra darbee dargaggeessi naannoo keenyaa hirmaachuudhaaf fedhii argisiisuu duwwaa isaati miti kan inni filatamuuf fedhii argisiisuun isa tokko garuu ulaagaa loltummaaf isa geessisu guutuun immoo madaallii isa guddaa tokkodha jechuudha namni ulaagaa keessaa umuriin isa tokko namni umuriin isaa lolaaf hin ga'in yookaan immoo leenjii humna ittisa biyyaatti dabalamuuf hin ga'in kamiyyuu gara humna ittisa biyyaatti dabalamuudhaaf leenjiitti sababitti ergamuuf hin jiru bakka kun jirutti namni fedhii isaatiin gad hirmaachaa jiru umurii isaatiin ala namni filatu tokkoyyuu hin jiru bakka kanarraa abalu kan jiru namni kaasu hin jiru callisee olola oofamu yoo ta'e malee naannoo keenya keessatti gochaan akka kanaa hin jiru. Galatooma obbo Getaachoo. Galatooma Yesuus. Dhaggeeffattootni sagantaan keenyaa aganumaa nu eeggatanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Oduu dabalataa weebsaayit keen BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Facebook teen BBC Afaan Oromoo ordofaa odeessaalee teen qooda. Sagantaa kan qophees Galaana Balaay gam teknikaatiin Deevis Masaaru keessaniif dhiyeessan Asli Galgalooti Agborisaatti akkana nagaa waaqakee bulaa horaa bulaa deebana hangafamaadhaan bulaa. Thank you.